ani kanan jedhume namoonni akka koo chaalenjii jireenyaa dabarsitan jirtu laati tarii isin kofashiisa anaani guyyaa nadhaa guyyaa takkaan na kofashiisa takkaan na boosisa jechuudha maaliif beektu haalan dabarsii as ga'eetu baay'ee ulfaatanatti garuu hin jabaata dhugaa rabbi qophaa kiyyan kolfaa oole guyyaa har'aa jechuudha jaartiin ani biraa hojjedhu kuniin gisee sadii natti dhufte gisee sadanuu maal taateetii akka maraatu qophaa kofalta birnaan jettu waanan dabarsee yaadadhe yeroo mana jiruun ture dubara keessaan hangafti dubaraa fi bulaa dhiiraa lamaan qaba garuu haadha koo jala baay'ee nata hata gaafan jedhu itti dhufanne itti dhumne itti nyaanne namaaf hin ta'e namaaf bakka wayyaa ishii malee waan ani nanneen qabu jechuudha haadha kiyya jala gisee kana baay'ee aartee na abaartiin turte abaarsa ishees waan qaqqabu natti fakkaatu yerichas ammas garuu akkasuma isheen natti gadditeetti ilaati amma osoon ishee gaafadhee jecha akkamiinaa deebisti dhiin kofaltimoo waan sana yaadattee deebitee aartimoo anatti kolfumoo maal kan jedhu keessa koo dhufa hundaafuu daawwalee gaafadhee umasaa geessu namni yeroo mana keenya dhufu firas ta'e halagaa bunaan danfisuu fi taanaan a'aan bassuu fi taanaan nama natti fakkaatu yookiis immoo warri abalu warra beeloftu warra homaa namatti miidhan waan nuun jedhan natti fakkaata bakka namni mana keenya dhufe akkanatti bahuun anaaf qaaniidha leeyyoodha garuu waa baay'een dararee haadha kiyyaa dhugaa rabbii keessee iddoo keessatti hin deebitu dhadhaa naxxarattee kaawwatti dhadhaa isheen ji'a 2 ji'a 3 naxxarattee kaawwatte torbee 3 yoon gahu inuma jalaa guyyaa tokko abbaa kiyya keessummaa fideetu a'aa namaa basseen bahan isaan nyaatanii ummaan kiyya immoo cheerchii deemteetti achi gaafa dhuftu mana akka biratti urgaa foolii dhadhaa yaa ijoolletta yoo jedhan ijoollee egaa anna taadha manaadha namu ija taadha manaadha jennaa dhugaa rabbi jechishin kun ana duraa hin badu garuu naan jette inna tar akkas na gubdu kun guyyaatti fuuldura kee taa'ee si gaafatu qaba naan jette na abaarte baay'ee na abaarte mee utuu isin ta'e akkam gootu namaaf jettanii garaa laafummaan gaafa ofii nama ofitti gaddisiistanii har'a gaafa guddattan gaafa yaadattan immoo utuu isin ta'e mee maal gootu dhugaa rabbii ana baay'ee keessa koo na ceephee garuu abaarsi ishee akka hin qaqqabne nan beeka namanis namaaf jecha namni hin beeleen namni hin dheebotiin nuti irraa afaa nyaannee nuti garaa keenya guuttannee ormi rakkatiin nu bukkeedha dheem malee ani kaan wallaalee ni miti walitti qabu wallaalee ni miti mee utuu isin ta'e maal gootu koomentii jalatti naa barreessaa har'a akkanumatti guyyaa guutuu nan kolfaa gar tokkoon nan kolfa gar tokkoon garuu miira gaddaan na keessa jira bakka irraa fagaadhee har'a garuu wacashii sana maal jetti dhaati silaa utuun bira jiraadhee yoona kana waan jedhamutu nu natti dhaga'ame jechuudha dhugaa baay'ee tokko bakka na kaffayyaadha abbaan kiyya garuu dubbatu gara lafisa hin hubata hin beeka rakkina namaa
garuu naan jedha ati harka haadha kee irratti duutaa bar naan jedha. Uleen haadha harka haadha keetii sittiin goruun maal taateetiin jiltuu naan jedha. Dubbatu baqa na gorsa baay'ee na gorsa. Garuu har'a natti dhagahamee inni isheen natti gaddite sun mee gaafadhee garuu waan isheen jettu walumaan ilaalla. Waan nanni hin qabu baaduu nanata a'aa nanata bukoollee qada bukoo keessaa natee namaa kennaan dhugaa rabbi. Garuu nyaatanii dhuganii ka'anii immoo naamatu deebisanii. Utuu sin ta'e mee maal gootu namaaf jecha haadha ofiifitti gaddisiisanii. Manatti dhagaanii dhugaa rabbi. Guyyaan har'aa garuu man biyya kana jiraadhe keessa akka guyyaa har'aa na kaffale. Maaliif beektu isheen tilmaamaan bassattee kaawwatti ani firri soo dhufu halagaani soo dhufu namni gibbii keenya seenee bahu hundi dhadhaa bunan argatu taanaan nallee yaa'ana ija nama sanaa danda'een baadhu maaliif bakka waan beela'ee coolagee asis adeemu natti fakkaata. Kanaatichitti warruma manaa hubasseen kenna yeroo isheen baatu. Otuma seentee qodaa sana hin argin bakka umeerarra. Homtuun jirarra isheen mana ooleeraa. Qodaan koos jijjira jedhee si yaadoonoo jetti. Maaliif hin beekti waan ani godhu waan ta'eef. Abbaan kiyya maannan jedha yaa mucaa koo harka haadha kee irratti duutaa mati. Abbaan kiyya garaa laafessammaan kuyyallee akkana garuu abbaan kiyya baay'ee nama rakkinatti guddatedha. Beeka hubataadha. Nama barateedhas. Harka haadha kee irratti duutaa baratte naan jedha. Harka koo lamaasa walitti hiitee na tumtee harkisii yoo ishee kubu na dhiisti. Borus achuma hin jiraan hannuma sanarra hin jira. Ama guyyaa tokko ayyaanatu gaheera. Ayyaana maali akka ta'e hin beeku. A'aanis qophaa'eera. Daakuun ayyaanas qophaa'eera. Amma akaakayyuu kootu dhugaatii dhugaa farsoo dhugaa. Abbaa koo jechuudha. Gaa ayyaana dabaree walii kennu yeroo ayyaana dabaree godhu baasu. Isa isheen ayyaanaaf qopheeffatte irraa qamxan godhee addaan hiree namaa kenne. Yaa Waaqayyotti anoo kaa'ee dhabee ati ilaalii hidheen dhabee ilaalii. Baay'ee tokko aarte bakka. Anuma natti fakkaattu isheen aartu maaliif nuti quufnee warri ollaa keenyaa ammaa beela'uun jedha. Warra hin qabneef hinata. Warra homaa hin qabne warra humna isaaniin hojjetanii bulan. Dhugaa rabbi baala goommanaa direessee gannamaa hawwuttidha jechuudha. Har'a garuu maaliif na abaartee laati? Itti baay'atee hin dadhabde moo waan keessee dhabdeef immoo baqa waan baay'ee natti dhaga'ama. Erga har'a guddadhee of baree yaanni naa galee garuu har'a osoo mana jiraadhe hannan dhiisuun ture yaani. Maaliif namoota beelaa hangaraan waan hin dandeenyeef.